بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجانا الله من البدع والنار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسو سجنتا كنا هملتين رتي ياچو كوتيف هملتين تي في كنا باي غلطة قدا الرقمنا biyya keenya kana baay'ee daawwatu madarasaa keenya dhaabbata keenya waan hundumaa deemanii sagalee ummata keenya kan dabarsuuf Hamilteen TV qofa qabna. Hamilteen TV kana akkuma magaalaa kanaatti illeetu istiidiyoon tokko asitti uumame bu'aa guddaa irraa fayyadamna jennee yaadna. Ummatuma keenya dammaqsuu barbaada. Utuma namni miseensa iccimaan tokkotu jiraate jedhee wanni kun milkaa jennee yaadna. Nuuf galatoomu nuuf eegamu Hamilteen TV'n kuni. Ergaa koo kanani itti dabarsuu barbaadu ummanni keenya islaamaa durii ummanni salafootaa yeroo ramadaanii darbu ji'a ja'a yaa rabbi nurraa qeebali jedhu yeroo jiini ja'a darbu dhufu immoo darbee jiini ja'a afu immoo yaa rabbi ramadaanaan nu ga'e jedhanii kadhatu jechaadha. Ummanni keenya hunduu haala kanatu irraa eegama. Ramadaanni diiniifis ta'ee addunyaafis ta'ee furmaata gurguddaa fuudhee dhufe jechaadha. Nasriin diinii islaamaa seenaa islaamaa keessatti yoo ilaallu ramadaana keessa jechaadha. Ramadaana keessa raawwatamaa ture jechaadha. Ramadaanni ummata keenya islaamaa yeroo ammaa yeroo boodaa kanarratti yeroo bashannanaa ta'ee itti beekamee jira malee yeroo jijjiiraa jedhee yaadaa hin jiru jechaadha. Garuu ramadaanni jijjiirama gurguddaa fidee dhufa. Jijjiirama gurguddaa diiniidhaaf jijjiirama gurguddaa nasriin ajaa'ibaa kan argamu ramadaana keessa. Kanaaf ramadaana kana keessaa waan jajjabaa waan jiruuf qophaa'ina nama barbaada. Qophaa'uu jechuun nyaataa fi dhugaatii qopheessuu miti. Mana miicuu miti. Minxaafii miicuu miti. Qalbii miicuudha kan barbaadamu. Ilmi namaa qalbii miicatee qulqullaa'ee rabbitti deebi'ee ji'a 11 kana keessa maal keessan dabarse jedhee of qoratee of ilaalee amma qophaa'uu isa barbaada. Diinii ramadaan kun ji'a waan garaagaraa of keessaa qabu. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ji'a ulaan samaayii keessa banamtuudha. Ulaan rahmataa kan keessa banamtuudha. Ulaan jahannamaa kan keessa cufamtuudha. Kan maradaan shayxaanaa warri mata jabeessi shayxaanaa keessa hidhamudha. Kana keessa shayxaanni warri waan naan hidhamnaan kan jaraa ajaju hin jiru jechaadha. Isii ajajamtuu kana hordofuun nama hin dadhabsiisu, mo'achuun nama hin dadhabsiisu. Waan naan eega namarraa hidhame, eega baala silxaanii hidhame ajajamaa mo'achuun nama hin dadhabsiisu yoo namichi of dadhabaa ta'e malee. Kanaaf ramadaana kana keessatti jabaachuu namarraa barbaadama. Yeroo sunni hojjetanu akka waajibaatti namaa ilaalamudha. Waajibni hojjetamu immoo akka nama waajiba 70 hojjete salaata yoo fudhattan salaata waajibaa fudhattan akka nama salaata waajibaa 70 salaateetti nama lakkaa'ama. Kanaaf salaatul jamaa jabeessuun sunna jabeessuun quraana qara'uun nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam ramadaana keessaa haalli isaanii in jijjiirama gaafa ramadaanni galu. Nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaam akka hadiisa sahiyaan nu darbee jirutti nabiyyiin rabbi ajwadu min riihil mursalaa jedhan qilleensa gadhiifamtuu caalaa rasuula rabbiitu gara khayriitti nama daddafu jedhan keessattuu yeroo jibriilitti dhufee quraana wajjiniin taraa qara'anu jechaadha. Kanaaf quraana qara'uun
quraanni yeroo hundumaa qara'uun barbaachisaadha. Nama quraanaa ta'uun barbaachisaadha. Rabbi nama quraanaa nu haa godhu. Garuu ramadaana keessa immoo baay'ee cimsamee qara'amuudha qaba. Ummanni duraanii sahaabonni ummanni salafaa ulamaa'onni gurguddoon waa hunda dhiisanii quraana qara'u. Gariin kan yeroo 60 quraana khattamu jira. Inni kaan kan yeroo 50 kan yeroo 30 quraana khattamu jira. Maaliif ji'a quraanaati? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ربنا كنا ننجد جاء رمضان يجون جاء كبجما جاء جالتما جاء ربين قرآن يتشكي سبوسي ربين قرآن سماي أولي كان كيستي إدوتو قبسي أجتي قرآني جزين صدمنو أجتي بوئتو الكللة القدري بوئ وقالك دمي سري قدوتي ترتيب صحابان غافتوف ترتيب حكمي بربادمون قرآن يكون قيادة وقالك دمي سري قدوتي بوئتو ميچر قيان جين رمضانا جي الفاتحة وجني كيستو الكن كبجمتو الكللة القدري كيس جرت الكن تكتين خير من 1000 شهر رب تجري جي أكما تكو أول لا جي أكما تكو ونجنم جي أكما تكو أول شالتي جري ربين جي أكما تكو يوتي المامي ولما ونمال جدو غدا وقا سديتمي سديف تقاويتي ربي مو خير من 1000 شهر جدي جي أكما تكو أول جدي نمني يرو أمامو أمرين سا أمم جراتا يوجنني أكا رسولونو دبر سنيت عليه الصلاة والسلام أمرين أمتكوتي بين 70 و 60 قدو وقا ترباتماتي في جاتماتي كان جرات وجي رمضان كان كيس وار ربنا مقدمو تكو أجتني وانجي أكما تكو أول أجتني آخر آيو ديمن أمم بفهمم بواقبا كناف رمضان يجون سلقامتي جي كيستي مرتاو جي كيستي باجني وقال لي مرتاو ربنا تشي كيستي عمري جرينا نما كان نما وقال رمضان كان أما وقال رمضان كان أعرفه همم إين تجرات إين تدوا إين تمرين سات دبلما إين تراق النسمة قويا كيستي مرتاول فيها يفرق كل أمر حكيم والندو كان كيستي دام بافمور ربي مرتجى جبادة برسوف ديما مرتين كوني كان إدمالك كي مرتاجي رجرة كان وقاتو جرا كان جياتو جرا ربي يرو هندما كتابوني أرك ملايكا جرو كون يرو هندما ججيرما براجرات يچار ربمتو وان سرسو قبا يچار علمنا ما كون يون توبته كما ربي تدبي سلا يون ما عذاباته يو توبته ربي نما كان نما جنتا تايسو دندا يچار كناف أمني إسلاما يك كيسة ترلي أفقتون قبو أفدقتون قبو أنا ربي نيسو يچون قبو يچار أما بلبل توبا إنشوفمنيتي ربي بلبل توبا القربتشا إنما تقبل إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام توبا قربتشا أما لبون الدوخن أنقينت ربي إنك إبلا بجتشار قاف لبو كوكي إمو توبا فرعون تا قاف سن فرعون أف قدسات ري أنا مليكا برانجر ري أنا ربكم لا لا جدي قافلك بحري كيس قالوا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين جدي دبيزون انتانيف أكنت تيجي كناف لبون كين يكوكين جين إيجاد ألني دوغنا جيني مالن دبرسي أمريكو كيستي مالن دبرسي وانا كيس جرو كنا كيس أمو باونك أبا جدي نمني مرتفعشوا أبا نمني نما جدامو نمني لفا كان رجل دون سانفو بيجو جل قالون سانفو دويا چت نفو كافمون سانفو فولدر ربي لابچو نفو نمني تكون علمنا ما كون غرا فولدر ربي لابچو ديما ديرا دبرتي نما غداتي كانجرا موچر عمري كان را غافتمو ديم جين رمضان كون كانت فين دربون قبو ججير مغاري تو كفيدو قبا توبان كينيا چيمو قدا قبا توبا ارساسي دان سر زاديم نميتي توبا إسا إتاسا نقوشو قبا يچار ولمان شرطي توبا كاني لغرين أكا إمام النووين فان صدي كاني ورد كاني موت دبلاني يو غرا شرطي جاكا شني كاني رو يچار شرطي كان قوت تچو قبا نمي توكو غافة توبا تو وان در
hojjetaa jiru sana dhiisuudha qaba. Waan kanaan dura hojjete sanarratti immoo irratti gaabbuu qaba. Gara fuuldureetti immoo ittiin deebi'u jedhee murachuu qaba jechaadha. Ejjennootu barbaadama mu'minarraa. Kanaaf jiini Ramadaan kun akkuma ji'a quraanaa ta'e, akkuma ji'a salaataa, ji'a dhaabbii ta'e, ji'a tawbaati. Maaliif hiree guddaatu jira jechaadha. Aduwwiin keenya hidhameera. Mata jabeessi hidhameera. Hattaa muujizaa Ramadaanni qabu kana keessaa manni kamrii illee hin dadhabaa. Mana kabrii tisiisate irraa go'a. Maaliif hundi dhaqee dhugaafi miti uummanni Islaamaa kan nafsiyyaa isaa dadhabe aduu guyyuu malee wama jira jechaadha. Muujizaa wayii qaba jiini Ramadaanaa kun. Ji'a Ramadaanaa kana keessatti yeroo hiree argatu, yeroo fursaa qabu kana keessatti masjidatti galee of xiinxaluun, of gamaggamuun, of ilaaluun maalan dabarsee rabbii kootii maalan godhe, rabbitti maalan balleesse, rabbiin ija naa kenne, qalbii naa kenne, sammuu naa kenne, hayawaan irraa adda na baasee, aqlii naa kenne, waan ajaa'ib gaarii nama addaan fo'atu nama na godhe jedhe kun maal narraa barbaada? Ibaadaan nuu rabbii goonu wanti nuu rabbii goonu hin jiru. Ibaadaan garbichaa rabbii waan fayyadu hin qabu. Isumaa bu'aadha jechaadha. Man amila saalihan falinafsi. Namni gaarii hojjete lubbuma isaatiif. Waman asaa fa'aaliha. Namni hamaa hojjete immoo lubbuma isaa irratti. Kanaaf nuu rabbiif utuu hin ta'in lubbuu keenyaaf. Nu amma waan biraa ilaaluu hin qabnu jechaadha. Ofitti deebinee of ta'uudha qabna uummata Islaamaa keessattuu. Of taanee, wal taanee, waliin taanee, diinii ijaarree, gara rabbiitti deebinee karaa jannataa filachuutu nurraa eegama. Jiruun addunyaa kun jiruu nama gowwoomsitu. Ramadaanni bara kana dhufe kun guyyaa qiyaamaa malee hin deebi'u. Akka salphaatti ilaaluu hin qabnu. Galmeen keenya Ramadaana dhufu kana keessatti galmee bareedaa ta'uu qaba. Galmee zikriidhaan guutamte. Galmee toobaadhaan guutamte. Galmee waan gaariidhaan guutamte. Inni qabu galmee sadaqaadhaan guutamte. Galmee jiruu gaggaariidhaan guutamte. Galmee nasiyaadhaan guutamte. Inni rabbiin ilmi isaa kenne kalimaa tokko nama barsiisee, sharxii Ramadaanaa soomaa kana nama barsiisee, mubxilaanni soomaa maa inni, waajibaanni soomaa maa inni, arkaaniin soomaa maa inni kana nama barsiisee galmee gaggaarii sheekotiin keenya illee galmeeffachuutu nurraa eegama. Inni immoo ordofaa ta'e hoo yeroo biraa biizii ta'eera. Biizii jedha namni. Wanni nu hojjetaa jiru immoo hin jiru. Maqumatu biizii ta'e malee akhira zamaaniin keessa jirra jechaadha. Waanuma nama hin shaagallee mashguula ta'aa jira ilmi namaa kun. Mashguulummaa kana dhiifnee diinii rabbiitiin of shaagallee, zikrii rabbiitiin of shaagallee, qur'aana rabbii kana qaraanee rabbitu nuu kenne niimaadha. Inni hin qaraane meeqaan meeqa jiratu hin qara'e jedhee hawwaa jira jechaadha. Niimaan kun, niimaan ijaa kun gaafa namarraa deemte beekama. Niimaa humtarra baa kun gaafa namarraa beekamte deemal. Laa tu'rafu niimatu illaa baada zawaaliyaa jedhan ulamaa'onni. Niimaan kun yoo namarraa deemte malee namni hin beeku. Oromoon immoo maal jedha beektuusin? Warqii nama qubatti jirtutti akka doofaatti ilaalamti jedhan. Gaafa nama harkaa baddayyuu warqii ta'uu see beeka. Diiniin Islaamaa kun warqiidha. Warqiidha. Diinii nuu bal'ise. Diinii waa hunda nuu laaffise. Diinii amrii nuu laaffise. Diinii laafaa kana wallaallee akka uummanni aduwwii maqaa diinii Islaamaa kana xureessu miti dubbiin. Diiniin Islaamaa kun diinii hundaaf laafaa ta'e. Diinii hundaaf tolu. Diinii dhiiraaf tolu, dubartiif tolu. Maslahaa namaa kan beeku diinii kana jechaadha. Diinii hin jijjiiramne. Diinii jechi namaa kamiyyuu itti dabalamuu hin dandeenye. Quraana rabbii qabna. Quraana bor guyyaa qiyaamaa ittiin shallamamnu, ittiin badhaafamnu. Namni quraana kana qara'u suuratul baqaraa fi aala imraan akka duumessaatti gaaddiseessuuf jedhani. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Ramadaana keessa hacimuyyuu malee yeroo hundumaa ahlal quraaniin ta'uutu nurraa eegama. Akkuma sagantaa baafannee jiruu keenya waa hojjannu, waa nagannu, waa sochoonu quraanaaf illee sagantaa baasuutu nurraa eegama jechuudha. Keessattuu yeroo Ramadaanaa kana keessa immoo jabaachuutu nurraa barbaadama. Jajjabaachuun nurraa barbaadama. Toobaa cimsuutu nurraa barbaadama. Inni diinii Islaamaa hin qabne illee laa ilaaha illallah qabachuutu irraa eegama.
maaliif shayxaanichi dhameera waan ta'eef yeroo ilmi namaa waa xiinxalu addaan baasee haqatti yeroo deemu waan ta'eef namni rabbiin diinii islaamaa isan badhaasne illee badhaafamuu qabaa. Miidiyaan amma yeroo ammaa karaa hundattuu daawaan babal'ataa jira, garuu namni garaa kanatti dhufaa jiru immoo akka daawaa fi akka barumsi kennamaa jiru miti waan ta'eef ilaa fursaa keessanitti fayyadamaa. Namni nama jedhamu diinii islaamaa kanatti isa dhufu karaa kana karaan jannata. Nabiyyiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam jannata namni galu hin jiru jedhan illaa nafsun muslima, nafsii muslima taate malee. Kanaaf nuti ummanni islaamaas muslimaa qiiqaa taanu. Namni rabbiin diinii islaamaa isaan kennis gara muslimaa kanatti deemee hubatee xiinxalee gamaggamee baratee hubatee asa deemu karaan jannataa isa kana waan ta'eedhaaf ummanni keenya islaamaas immoo rabbi dhiisaa bichaa jennee akka barbaanne nafsiyyaa keenya hordofuun barbaachisaa miti. Inna rabbaka lashadiidul iqaabi wa innahu lagafuurur rahiim. Akkanatti ilaaluutu nurraa jiraata jechaadha. Rabbiin keenya gafuurur rahiim utuma ta'uu shadiidul iqaabi yoo tuun toobatiin deeme qabaan rabbii nama qabnaan qabichi jabaadha. Gaafa nama qabee harkaa ba'uun hin jiru jechaadha. Kanaaf ummanni islaamaas kanaan dagamuu hin qabu. Namni diinii islaamaa rabbi isaan kennes of dagachuu hin qabu. Rabbi sammuu isaa kenneera. Xiinxaluu qabaa, dubbisuu qabaa, hubachuu qabaa. Abalu kana jedheetu hin ta'in rabbi maal jedhee, ambiyoonni maal jedhanii, diiniin islaamaa ambiyaa maal fakkaata kana jedhee gara haqiiqaa kanatti dhufuutu nurraa eegama. Rabbi nu haa waffaqu. Karaa sirrii rabbi irra nu haa kaa'u. Nama soome warra soome rabbiin sooma isaanii haqeebalu, warra sadaqate rabbi sadaqaa isaanii haqeebalu, warra khayrii hojjete hundumaa khayrii isaanii rabbi haqeebalu. Akka magaalamattutti immoo kanan ummata keenya islaamaa magaalamattuu galatoonfadhuu fi du'aa godhuu fi waan hojjennu keessatti ummanni keenya baay'ee poozitiiviidha. Hojii waqfii hojjenna jennee wajjiniin socho'aa jirra. Waan gurguddaa hojjetaniiru. Jazaa guddaa rabbi isaanii haa kaffalu. Umrii isaanii rabba dheeressu, rizqii isaanii rabba bal'isu. Ramadaana kana keessa warra ibiddarraa attaqamu rabbi isaan taayisu. Dhiira keenya, dubartii keenya, dargaggoo keenya waan gaggaarii hojjetaniiru rabbi isaaniirraa haqeebalu. Isin warri hamilteenii kun ergaa isin diinii islaamaatii godhaa jirtan kan miizaana hasanaa keessa rabbi isin haa kaa'u. Rabbi isin gargaaru. Rabbiin daawaa isin babal'isaa jirtan kana kan ummanni baay'een ittiin diinii islaamaa qabatee jannata galee jennaan kan ittiin milkooftan rabbi isin haa taayisu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.